Oromoon bakka jirtan mara nagayni rabbii nagayni Oromummaa isin biraa jiraatuun jaa. Akka madaa qubaa yaanni garaa gubaa itti miti Oromoon ree. Akkuma madaa qubaatti yaanni haalli biyya teenyaatis nama gubaa. Haalli lafaa fi ummatan keessa jirrus nama gubaa, nama ulfaata. Numaatu waliif iyya malee namni biraa kanuuf iyyuu hin jiru. Numaa walii dirmata malee namni biraa kanuuf dirmatu hin jiru. Garuu abbaan iyyatee furmaatan dhabu ummanni yoo wal qabatee ka'ee sagalee dhageessise waan dhabe hin qabu. Garuu yoo callisnee waan agarruu akka naman agarreetti waan dhageenyu akka naman dhageenye yoo bira dabarre ummata jiruun du'e taanaa jechuudha. Ummata jiruun du'e ummata lafti isaatii fi namni isaa waliin dhaalame taane jechuudha. Waliin dhaalame achi booda maaltu dhufa? Identity namaa jijjiiruutu dhufa. Eenyummaa keessarraa mulquu dhufa. Afaan kee mulquu dhufa. Oromoon waan amma jiru kana muuxannoo bara dheeraa qabdi. Sirnoottan Habashaa dhufa dabraa keessatti haala Oromoon keessa turre ka seenaanis dhageenye ka qaamaanis agarree jira jechuudha. Ture jechuudha. Arrallee wanni saniin garaagarummaa qabu hin arku baha Oromiyaa irratti jechuudha. Lolli Oromiyaa cufa keessa jira, Oromiyaa cufa keessa jira. Duuti Oromiyaa cufa keessa jirti, Oromiyaa cufa keessa jirti. Garuu Hararge Oromiyaa baharra deemu jiru kun haala hamaadha. Haala hamaan isaa maaliifi ummata abjuu bara dheeraa qabaachaa ture. Bara dheeraa abjuu qabaachaa tureetu fooddaa arkatee jechuudha. Nuti hulaa cufneeti fooddaa fibbanne. Fooddaa banaa saniin seenanii arra waan godhaa jiran ni agarraa jechuudha. Oromoon ilkee waraabessaa duubaa fi duraan wali uraadhaa jetti. Duubaa duraan wali uraadhaa. Nyaanni yoo nyaatte ilkee tanaanis as baha taaniinis achi bahaa jechuudha. Warroottan arra lafa Oromoo weeraru jiran kun ka federaala keessa jiruu fi ka isteetii keessa jiruu fi ka biyyoota isaanii ka ollaa jiru cufti kanarra wal quba qabanii jechuudha. Kana ragaa hedduutu jira. Isaanis tiftif jedhanii hoggaa dubbataniitu jira jechuudha. Kanaaf daangaan Oromiyaa kun keessaafuu Oromiyaa bahaa maaliif kabajamuu dadhabe? Maaliif abbaa falmatuuf dhabe? Maaliif nama dubbatuuf dhabe? Mootummaa naannawa Oromiyaa ka ifiin jedhu gaafa naannawni biraa dhufee sovereignty daangaa isaa cabsu maaliif usee laala? Gaafa Mooyyaaleen weeraramtu maa usee laala? Gaafa Baale weeraramu maa usee laala? Gaafa ifa bahanii dirreen dhawaa teenya kille gurguruu dhuftan ja'anoo maaliif callisan? Maaliif callisiinsa filatan? Waan biyya san qaamaan as jirra malee qalbiin keenya biyya teenya keessa jirti. Onneen teenya biyya teenya keessa jirti. Sammuun teenya biyya teenya keessa jirti jechuudha. Nuti ka biyya teenya guddatee if baree biyya ambaa dhufe dhiisaa ilmaan keenya ka asit dhalleehu ka asit deenyeehu akka sammuun isaanii kara biyyaa yaaltu goonaa jechuudha. Akkamitti gaafa ummanni keenya rakkate akka gargaaran, gaafa ummanni keenya dhume akka hiriira bahan, gaafa ummanni keenya sagalee barbaadan afaan barreessuu beekaniin social media fi Twitter adda irratti ka barreessan maaliif biyyatan itti dhufne malee ittiin dhalanne? Hundeen keenya achi jira. Ijoolleen teenya waan hundee isaanii gadhiisuu hin qabnee fi kanarratti ganamaa galgala itti dubbannaa jechuudha. Nutis waan handhuur teenya achi awwaalamteef waan umruma guddina keessa biyya tana dhufneef maatiin guutuun yookaan gosti guutuun buqqaatee asin dhufne takke keenyaatu akka firii bishingaala kana bahe waan biyya san keessa deemu jiru ni beeynaa jechuu barbaadeeti. Qaceelloo beeyna. Mootummaan naannawa Oromiyaa I think Oromiyaa haguma Finfinneetii fi haga Shaggar City san Oromiyaadhaaf fudhatee na fakkaata. Haguma Shaggar City Finfinnee Oromiyaan isaaf kanuma. Wallagga bahaa gaafa dhiigu, kaabni Shaggar gaafa dhiigu, Gujiin Booranni gaafa dhiigu,
Baale gaafa dhiigu Harargeen gaafa lafa isaarraa harki 41 fudhatamu namni dubbate hin jiru jechuudha. Kun maali ummata tokko jiruun awwaaluudha jechuudha. Yookaan isin Oromoodhaa miti jechuudha. Yoo Oromooti zooniin bahaa kun Oromiyaan bahaa qabsoo Oromootiif waan qusatteen qabdu. Warra arra masaraa keessa ta'e warra arra pirezidaantii Oromiyaa jiru kanaas qabsoo kaleessa jalqabamteetu arra sadarkaa kanaan isaan gahee jechuudha. Baha kana keessatti dargaggeessi manatti nafne shamarran manatti nafne qabeenyi baankii irraa hanga lukkuutti manatti nafne qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachi inni hin gumaachin hin jiru haga gandi guutuun itti dhumetti jechuudha. Haga onni guutuun itti dhumetti jechuudha. Fakkeenya gaarii yoo fudhanne maatii warra Soolee laaluu dandeenya. Hambisaa Soolee Dahoo Soolee fa'a ilmaan haadhaa nama 7 qabsoon tunyaatte jechuudha. Maaliif Oromiyaa guutuu fakkii taaneeti lubbuulleetti kannine jechuudha. Dhiigatti ganneeyne lafeetti caccabsine. Arra naannawa kan akka waan hijaa irraa qabaniitti usanii laalu jiranii jechuudha. Dila isin diinaan weeraramtu. Diina sanuu diina si balleessuuf deemu jechuudha. Diina ati Oromoodhaa miti je'ee kaleessa sababa nuti Oromoodha je'ameef manguddoo Oromoo warra akka gooticha jaarraa abbaa gadaafaa Magdishoo keessa ganna 5 dhaabee jechuudha. Akkamitti Oromoodhaaf hin jettan ka je'urraa. Ummata eenyummaa kee balleesse eenyummaa isaa si kan nu deemu jechuudha. Kalafateenya weeraraa jiru. Maappii Oromiyaa bahaa laala maal fakkaatti? Maappii warra kaaniyoo maal fakkaatti? Namni maaliif lafatee weeraraa? Ati maaliif lafatee gadhiifta? Lafti ummata tokko eenyummaadha. Ummanni lafa hin qabne bakka hin qabu. Bakka qubatuus hin qabu. Bakka itti awwaalamullee hin qabu. Lafa hin qabdu taanaan ati ummata badee jechuudha. So kanaaf haalli amma dirree dhawaa keessa mul'ate haala akkanumatti all of a sudden guyyuma tokko kaa'amee walgahii godhamtee miti. Walgahii lafa jala deemaa turte. Eega Abiy Ahmad jecha san je'e booda gurbaan halkan farshoorra bulee ganama gabbee khillee fi aanan je'u san khillee fi aanan keenya silaayis odumachi feenuu fidnee isaan aananun qabanii aananii doodha qabanii seenumarrattu jabuuti aanan an ganna 15 keessa jiraadha isaanii aanan qabu nagarre isaanii khillee qabu si nagarre qabeenya keenya odumachi deemuuti dhumeehu takkata dura odumachi deemu odume erginu arra garuu mucaan halkan guutuu farshoorra bulee gabbee gaafa Oromoon khillee fi aanan gurguru dhufte jiru. Namni gariin kofle namni gariin ara hedduun kofle maaliif wal beeynaan qaanyiin qabdu jechuudha. Wal beeynaan qaanyiin qabdu. Lafti isaanii yoo guyyaa tokko tireenni furgoon dhaabbate. Furgoon yoo dhaabbate ummata haadha isaatirraa hin deebineedha. Jimaan za'aa takkaaf yoo dilleeyte jabuuti keessa waan tahaa ture isin cufti ni beekta warri naannawaa san turtanii jechuudha. Arra hamilee hamiini onnee hamiini akkasi dhufe akkas jaa. First of all gurbaan kun citizen Canadaati, Canadian citizen. Gaafa dirree visit jaansan warra dheqe akkaan dhageetti. Dheqe biyya tana deeffachuu jiraan lafa jala deemaa jirti. Naannawa kana delegation 3-4 dhufan warri san. Afa gubaa'ee moo dubbattuun paarlamaa dhufte gurbaan tokkos dhufe. Eenyu wajji wal qunnaman maal lafa jala hidhatanii deeman maal walit dhaamanii deeman kana ummata dheqee fi warra biyya san jiru waan kana akka laaluun barbaada. Shirri sirratti xaxamaa jiru Oromoo keessaa fi alaayi. Ummata hoggaa kan arkaa waliin dandeenyeetu lafa Oromoo saamurra waliif galanii jechuudha. Lafa Oromoo qircachuurra waliif galan. Yaadadha. Gaafa moyyaaleen teenya ja'anii moyyaalee walii qoqqoodan lafuma Oromoo gosti kanaan arkanne gosti kanaan masiin arkanne gosti kanaan masiin arkanne ja'anii lafa teenya irratti kaartaa turba taphachaa turanii jechuudha. Kakaraa dirree dhawaatti as deebi'u.
Gurbaan kun tokko ta duraa citizen biyya Kanadaati. He has nothing to do with Oromia land and with Oromos. Okay. Gati ala kana gurmaawanii Somalia guutuu keessa horii wali baasanii achitti investment adda addaa gaggeeffataniif biiti santa saaniiti jechuudha miti. Gati Somalia adda addaa keessa dhufanii maatawaqaa dirree fudhataniif referendum gaggeessinaa jechuun abjuudha jechuudha. Amma hedduun isaanii warri gaafa dirree visit ja'an dhufan san warra ID dirree dhawa baafatee galee gaafa referendumiin gahe if qopheessaa warra ja'aniin jechuudha. Magaalaa teenya tana keessa guutuudha. Makkaan hin jiru kana. Akkamitti ka irra hojjechuu jiranis ganamaa galgala haasawanii jechuudha. Gaarummaan isaanii hin dhoysan akkuma gurbaa dheengadda bulga'eessanitti bulga'anii jechuudha isaan waan isaan afaan garaa jiru. Ka gurbaa kana eega Abiyyi paarlamaa irratti kas ta'e maaltu ta'e? Jecha Abiyyi jeessan bakka bu'oonni isaanii paarlamaa san keessa turan. Yoo dhugaa qabaatan maaliif achittiin dubbatin dogoggoreettee lafti tun teenya jedhaniini? Hin jenne. Achi deebi'anii maal godhan? Mustafaa fi Adam Farah jechuudha. Shira dirree dhawaa keessa deeme kana kaxaxee isaan lameenii jechuudha. Odoo mana sanitti uteela sanitti walga'iin taa'in duratti mana Adam Farahitti walga'ii gaggeessaa turan. Day before the meeting. Gurbaan kunis ture manguddoonni kunis turanii jechuudha. Gurbaa jecha san ji'ijee afaan kaa'es isaani. Okay. Amma Adam Farah akka nama humaa quban qabne. Let me ask something. Taayee danda'a gati Abiyyiin jecha je'e ja'aniif qabanii hidhanii miti. Mustafaa fi Adam Farah warri ilmaan Oromoo irratti genocide labsu jiru kun yookaan ummata Oromoo irratti shira siyaasaa hojjechuu jiru kun maaliif seeraan hin gaafatamne? Maali garaagarummaan? Moo Oromoo yoo ta'e hidhamuu qaba. Khabiraa yoo ta'e dhadhaa mataa dibuu fi qabdu. Maali garaagarummaan? Shira amma deemu jiru kana keessa 100% Adam Farah ifi gurbaa baqataa kaampii riviijeetirraa Oromoon galchitee bulchiinsa kililii shanii godhan kana warri ajandaa kanaan deemu isaani. Abjuun isaanii ta Hawaashii gadiisanii jechuudha. Hawaashii gad lafa Oromooti. Lafa Somaaliiti hajoo. Shimallisii fi bulchiinsa Oromiyaa hajani bulchiinsa federaalaa. Hawaashii oliin magaalaan Finfinneetii fi naannawni Shaggar Oromiyaadha. Hawaashii gadiin lafa Somaaliiti. Wallagga bahaa lafa Amaaraati. Akkanatti ummata Oromoo sadeen kanaaf qoddanii biyya tana gaggeessaa jirtu moo gaggeessuuf deemtan? Kun gaafiidha mootummaa kanaaf jechuudha. Ummanni Oromoo jireenya isaa keessatti sablina bara akka Shimallis Abdiisaa Oromiyaa qabate sablate hin beeku. Oromoo irra dhiira Shimallis. Milishiyaa ergee Oromoo fixuudhaan he is the top of it. Haawwan Oromoo milishiyaatti ergee fixuudhaaf daangaan qabu gootummaansaa. Abbootii gadaa fixuuf daangaan qabu. Dargaggeessa Oromoo rashanuuf daangaan qabu. Mormitoota dhaaba siyaasaa warra qabattee urgee harka qullaa ajjeesuudhaaf gootummaa caalte qaban. Garuu weerartoota lafa Oromoo weeraraa jiran jecha tokko jechuun hin dandeenye jechuudha. Ka ummata Oromoo akka tuffatamu godhe isin mataa keessanii jechuudha. Garuu ummanni Oromoo kana fittiin dhiisu. Arra ummanni baha Oromiyaa waan silaa wahiin firraa dhoorku cufa harkaa gurtanii harka qullaa dhabdanii horii federaalaatiin kililii shanii fi warra qubattoota shinniilee hidhachiiftanii ummata keenyaan ficcisiisaa jirtan. Intalo Oromoo talakkuu garaa qabdu Saaniyaa Ziyaad ka ajjeese poolisa naannawa Somaaliiti. Quba qabdan isinis jecha tokko hin jenne
Dhiigni Oromoodhaa OPDO biratti bishaani. Dhiiga Oromoo ka ganna qamurra bishaan hiina jedhanii olii gayyaa'aniitu irra vaaliyuu qaba. Oromoo yoo dhumte OPDO'n dhimma hin qabdu. Mustafeenii fi Hassan Adam Faarah yakka olii hojjetan jechuudha biyyaa fi Oromoo irrattis. Garuu Taayyee Dandaa jecha seentensii tokkooni hiitan jechuudha. Arra uteelli Dirree Dhawaatti walgaysan gaggaysa silaa uteela Oromoo ta'e less than 24 hours keessa cufamaa jechuudha. Zaadi damii furii gaditti cufama. Maaliif ka Oromooti haa? Harki abbaan ifin dhawe naman dandamuu jedhanii miti. Horii abbaan dikeen darbe ambiti dhagaan darbiti jedhan. OPDO'n ka Oromoo tuffachiisa isaan waan ta'eefi weerartoonni Oromoo irra geeraraa jiranii jechuudha. Warri Amaaraa maaliif akkasii hafarsuu barbaachise waa'ee Dirree Dhawaa keessaafuu warroottan homeless politician warri ka dur isaatirra ture kun maaliif akkasii hafarsuu barbaadan? Maaliif akkasii Oromoo irratti xiyyeeffatan? Maaliif akkasii lafa Soomaalii waan ni jedhanii dubbatan? Dhuga Soomaaliif yaadaniiti, dhuga Soomaalii jaalataniiti. Lakki sagantaa lafa kaayamteetu jira isaanii wajjin jechuudha. Soomaaliif warra Amaaraati wajjin sagantaa lafa kaayamte maali? Gaafa lolli kaabaa jalqabame baha Oromiyaa waliin weeraranii Hawaashii gad Soomaalii achi oliin lafa Amaaraati jechuudha. Mustafa is playing double card. Mustafa warra Amaaraati wajjinis waan godhu jirutu jira jechuudha. Karaa eenyutiin? Karaa Faisal Robleetiin. Amaara wajjin waan godhu jirutu jira. Mustafa weerartoota warra kaabaa amma OPDO haaree uummatee lola bane kan wajjinis waan godhu jirutu jira jechuudha. Warri kun akkuma nama ijoollee waa dura kaayee ijoollee waa dura keessa eegattanitti taphattii miti. Gaafa isaan paarlamaa fi mootummaa keessan hiixan baddanisin. Uummata biyya isaaf irra diigee dhufe biyya wajji bulchinaa jettan. Okay. Arra gootummaa kamiin onneetamiin Dirree Dhawaa keessa dhaabbatee durriyyeen halkan dhugaatii irra bule Oromoo irra geerara. Yoo Adam Faarah green light duubaan kanniniif. Akkamiin baaftan achi yoo? Akkamiin baaftanii Jabuutii naytan Adam Faarah? Akkamiin nayte? Dirree Dhawaa itti abjoochuun hin dadhabamu. Garuu Dirree Dhawaan harkatte lubbuu namaatiitu achi keessa bada malee. Arra isin qawwee Jabuutii seentuu fi qawwee Kililii shanii seentu abdachaa jirtan. TPLF ka kaafneen qawweedhaanii miti. TPLF ka kaafneen tokkummaadhaani. Ummanni Oromoodhaa keessa alan karra qabsaa'uu qabu lafoota Oromoodhaa ka Kililii shan jala galchan hatattaman akka Oromiyaa jala deebisan. Abiy Ahmed maal je paarlamaa irratti የሶማሊያ ክልል የይገባኝ ጥያቄ ያላቸው ከአንዳንድ ቀበሎች ላይ ምንም የላቸውም፣ በታሪክም የላቸውም፣ በምንም ጅጅጋ ራሷ የኦሮሞ አካል ናት። ኦኬ ሀገ ፍሪ ብሽንጋን ቀበን ባለራታናን ቦረነራታናን weerartoonnitun sagantaa bara 77 Hawaashii gadi lafateenya shanan Soomaalii jedhusan if duuba kaayanii deeminsi isaanii kun nama cufa gatii kafalchiisuu ta'a. Dirree Dhawaa kana baay'ee kafalmachuu jiru keenya jo Ogaden Mo'isa Ogaden Mo'isa Mustafanis achi falmata, Adam Faarahis asii falmata. Double agentiin
namni bakka takka dhaqee qubateef biyya isaa hin ta'u. Bakka takka dhaqee jiraateef biyya isaa hin ta'u. Magaalaan an keessa jiru tana keessatti over half maatawaqaa dirreedhaa qabanii jechuudha. Anytime of referendum ja'an dhaqaniiti vote godhan jechuudha. Hedduudha isaa majority dha. Wow! Dirreedhaa biyya isaa majority keessatti tahan. Are you kidding? Abjuun jara kana karaa dheeraadha. Jara kana haga isaan lafa daangaa bahaa cabsanii seenan mootummaan kun tuffachiise mootummaan dargii hamaan saniin tuffachiifne. Jeneraaloonni yeroo san turan sammuu isaanii sammuu impaayira tiisuu sanaa taatu malee dhalti Oromoo ka yeroo san ture haga firii qeensaa kana daangaa san cabsuu ittiin dhiifne. Jeneraaloonni arraa ka maqaa Oromootiif yaadu lafa Oromoo gurguratanii sooromuu malee daangaa Oromiyaatiif dhimma hin qabanii jechuudha. Amaniin harka jeneraalota gari I will call the name. Haayiluu Gonfaa ganama galgala waa barreessa maqaa namaallee waggaa hedduu yaamuun jaaladhu garuu isa niin yaama. Maaliif maqaan jeneraala? Warri kun silaa warra daangaa tiisu. Obboleeyyan lameen qawwee wal dha'uun haa dhaabbatu jedha. Waliin jenna. Daangaa Oromiyaa ka cabu jiru kana sentensii tokko barreessitee beektaa Haayiluu Gonfaa? Daangaa tokko sentensii tokko. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qabeettee barreessitee beektaa? Atiif Oromiyaan Finfinnee fi Shaggar Sitii qofaa jechuudha. Wal taajjabna waliis ajaa'ibne jechuudha. Ummanni arra Oromiyaa baharratti saayilanti gootanii harka alagaatiin lafa isaa dabarsitanii harka alagaatiif kennitanii ummanni kun akka daangaarra dhiigu warri godhaa jiru isinii jechuudha. Dirree dhawaa Haile Sillaasee nu kannee jan Haile Sillaaseetu nu mallatteessee isaan na gurguraa jeetii jan. Gurguraan ulee itti namaan dhawan taatemma. Ulee itti namaan dhawan isii if dura buusaniiti lafa Oromoo kileem godhuudhaaf. Garuu taboolla keessaan baane seentummaas deebitee obboleeyyan keenya kan gurguraa karra isaan wajji dhaabbatu kana. Jabuutitti bar soorraa ja'anii waan isaan godhaa turan beeyna. Gaafa ijoolleen garii nuti Soomaaliyattu soorraa ja'anii nuun adda baasanii ilaalanii hin beekan. Arra lafa Oromoo barbaaddachuu fi walaalehen gurgura ja'anii walaalamatti hidinaan. Iskuma naddawwidanaan. In yeroo la'agaat ku gadateen inay jirto ay dhici kartaa. Laakiin gurgura hadiid la dul maro oo dhur Oromoo lagu weerara ma aha. Dildila isin kaayyatanii irraan dabartanii lafa Oromootiin qabattanii miti. Okay. Tanaaf ijoolleen teenya tahee gare waliin qabnu ta bishaan tokko horii obaafannu ta dheeda tokko waliin dheechifannu ta qubsuma tokkorra waliin jiraannu ta du'aa jiruu waliin qabnu diinaaf gumaatan bahina. Diinaaf gumaatan bahina. Isin qabatanii tarraqa Oromoo xiqqeessaa jiran. Kaleessa gaafa baqattanii biyya isaanii dheeytan kubbaayyaa bishaanii isin hin obaafne. Numaatu Jabuuti qorqorroo sanii fi kaartoona sanirra waliin ciisaa ture jechuudha. Tokkoon isaanii isin Soomaaliidhaa hoottaa bishaan dhugaa isiniin hin jenne. Arra eessaan dhufe. Maaltu samii irraa gabbuu irra? Maaltu dhalate? Isiniif ta'uu dhiisaati ifiifu waliif hin taane isaan. Ifiifu waliif hin taane. Election Minnesota keessatti waan wal godhan agartanii jechuudha.
ifiifu waliin taane akkamis siifta garuu duuyda keetirra ajjate dirree dhawaa kileem godhe achi booda khalafarraa balleessu si jechuudha ittiin dhiifnu atis baduun qabdu nutis baduun qabnu jechuudha waliin jiraachuu qabna ammoo ha waliin nu dhawee lafa teenya san barbaaddachuu deemu waliin dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha hidda dhiigaa waliin nu hidha hidda dhalootaa waliin nu hidhaadha warrotan gadhiifamoon garini jiran social media kanarra ha oromoo ganamaa galgala arrabsu maqaa gurguraa qabate maqaa gurguraatiin oromoon arrabsina gurguraan gootan oromoo keessa the topest dirree qabsoottis taanaan seenaa oromoo keessattis warri garii warri asirra nama arrabsaa oolu warra kalee obbaleeyyan qabsoo bilisummaa oromoo keessatti lubbuu dabarsanii abbaan mana hidhaa keessa torchitti ta'e itti dhumeedha warri arra oromoo xiqqeessu wal beeyna garii keenya hidda keenya wali ejja dhiigummaas qabna maqaa gurguraa dhawattee oromoo arrabsuu dura deem maatii irraa dhalatteef ta'e deem dhalatee ta dhalteef ta'e ta deesseef dhalateetiif hin taane haadhateetiif hin taane oromoo tamiif taata an oromoof dubbachuu dura maatii kootiif ta'uun narra jira ilmaan kootiif ta'uun narra jira warra na dhale waalida kiyyaaf ta'uun narra jira achi boodaan oromoodhaaf tahaa jechuudha warri mataa isaanii hin danda'in gaafa gabbaanii oromoo arrabsan maqaa kana qabatanii baay'een gadda garuu bakka hin buutan maaliif jennaan bad apple is everywhere apple kaartoona guutuu badaa tokko keessa jirutu ajeessa warra akka kanaati jechuudha warra haati dirree baqaatti xaasaa bishaanii tokko naabititti irraa dadhabdeetu maqaa ummata gootaa kana qabate ol beega nama galgal oromoo arrabsaa oolaa jechuudha sila wal beekuu baanne nan ajaa'ibsiisu waan hin beekuuf hin dubbadhaa jechuudha kanaaf gabaabumatti ummata oromoo adda babaasuun adda qooduun fanjii kalee wayyaaneen keesse arra isa dhufe obbaleeyyan keenya qabatee nurratti dhoosu ittiin dhiifnuu jechuudha barzoonii baha oromiyaatti waraanni bilisummaa oromoo walakkaa ol gootan gurguraa turanii bar maqaa tarreessinaa ka ummata kanaaf lubbuu kan hangan qabuu bar artistoonni burqaan dirree dhawaa kalee burqisiise walakkaa ol isaanii bar arra warra kana qabatee isa oromoodhaan dha'uu barbaadaa jechuun obbaleeyyan lama maaliif lafee arbaatiin cabsanii jedhan ifii gatii nu cabsuun dandeenyeef qaama keenya fudhatanii nurra duulchisaa jiranii jechuudha kunis yeroo gabaabaa boodanuma dhaabbata maaliif akkatti wal qabnuu jira akkatti wal dubbifnuutu jira jechuudha akkuma kalee wayyaaneen oromoota naannawa adda addaa horiin bitattee oromoon fixaa baatetti qaama kana keessaa isa haga tokko maallaqaan bitatee kan hojjechiisaa jira 99.9 quban qaban waan kana less than 1% dha ka maallaqa fudhatee waan kana oofaa jiru they cannot divide us kalees waliin turre waliin dhalanne arras waliin jirra borus waliin jiran haga addunyaan tun jirtu obbaleeyyan lameen oromoof gurguraa wanni adda baasu hin jiru hidda dhiigaa waliin nu hidhaa bar waliin dhalanne okay kanaaf waan cufaafu oromoon if dhaggeeffadha waan cufaafu oromoon laalaa
maaltu tahee ja'a laala. Dubbiin dirree dhawaa magaalaa guddittii Soomaalii godhuuf Aadan Faaraxii fi gurbaan Mustafeen oofu jiran yoo Oromoon duute qofa milkaawaaf. Yoo Oromoon nuti dhiira hin qabnu ja'anii akka warri garii gaafa lolaatti lola bara dur mallatteessan sanitti yoo akkasi mallatteessan qofa jarri kun dhufee lafa Oromiyaa fudhataa jechuudha. Nuti dhiiraa miti Oromoo keessaa dhiirti dhumtee gaafeettan. Jarri kun sagalee ol kaasanii iyyuu ni beekan. Amma dura sagaltamoota keessa baxraananii usaa taa'a jedhanii dadhaban. Waan taatanii beeytanii jechuudha. Manguddoota ergattanii Oromoo wajjinis waliin nu araarseettanii beeytanii jechuudha. Arra namni firiin lama itti aanaa Prime Ministeriitii fi paarlamaa keessa seenuutu cidhaan hin qabne isin uume jechuudha. Meedee maatii Jabuutii san qulqulleessaati magaalaa godhadhaa. Jabuutiin isin harkan jirtu. Isin harkan jirtu Jabuutiin. Jabuutii murteessuuf, mariisisuuf dhalataa Côte d'Ivoire. Ilma hidda dhaloota West Africa Toomii nama Ivory Coastiitu isinii muree murteessaa jira jechuudha. Khatti aanu dhalataa Hawwiyyaa tiitu head of the military waan gootan isinii himaa jechuudha. Achi dadhabdanii dhuftanii dirree dhawaa kileem godhuu barbaaddan. Ummata keessan ka Afar arihee bakka qubsiiftan dhabdan. Kakali Afar arihee bakka qubsiiftan dhabdan yoo qubsiisuu barbaaddan fuudhaati Jabuutii geessaa kiliinaa godhan lafa sanii. Bar Oromiyaan bakka gaarbeeji cufa dampirra godhanii miti. Oromoo hedduu gaarii ta'uun nama tuffachiisa. Hedduu gaarii ta'uun sodaata nama fakkeessa. Hedduu gaarii ta'uun gawwaadha nama godha. Hedduu gaarii hin ta'ina. Gaarii ta'uunis limiteeshiniidha qaba. Jaalaltiinis daangaadha qabdi. Khadeemu cufa wajji dhalanneette arra gabbahanii ati lakkiin jirtu khillee fi aanan fiduu dhuftee siin jaan. Ummanni takkaa khillee ijaaniin arkin biyya isaanii keessatti. We know each other jechuudha. An nama Jabuuti guddate. Maal akka isin qabdanii fi maal akka isin dandeessan nama beeku an. Tekone? Okay? Abbaa gadaa namittiin jedhamtu san achi teessu dhaloonni citizen Canada qabdu Canadian citizen abbaa gadaa afran qalloo jedhan. Abbaa garaa afran qallooti. Ani namni tokko yadaangaa Oromoo kabachiisuu dhabe. Eenyummaa Oromoo kabajaa godhuu qabe abbaa fedherraa gadi hin jedhu jechuudha. Ilma namaa haga daangaa Oromoo kabajuun niin kabaja. Gaafa bakka san darbee intarastii Oromoo dhufee alagaaf meeshaa ta'ee Oromoo cabsuu deemu abadan kabajaa takkan qabaadhu. Man sharraf nafsa huwa shariif jedhan. Abbaa kabajaa fi godhe qofa kabajaatti gootaa jechuudha. Abbaa gadaa afran qalloo jee inni Kanadaarraa wal faraan jiraataa jechuudha. Citizen Kanadaa qaba. Garuu ummata Oromoo lafa isaanii dabarsee alagaaf kanne wajji jiraanna wajji dhalanne gaafa rakkoon dhufte inni citizen paaspoortii isaa fudhate one way tikeetiin dhufaa jechuudha. Okay. Achi keessa gubatu garuu dhaloota inni du'aaf afeere. Dura namichi kun abbaa gadaa ta'uudhaaf ulaagaa ni guutaa. Ulaagaan abbaa gadaa itti ta'a maal faadha? Maal faadha? Abbaa gadaa jechuun dabballee mootummaa kanamni tokko asii fuudhee biyya geesse abbaa gadaa afran qalloo xiqqeessitan rabbi sinaa xiqqeessu. Afran qalloo yoo mayyuu dhabe. Durriyyee biyya alaa jireenya si jiraachuu dadhabde abbaa gadaa afran qalloo jettanii fuutanii ummata keenyaan sabliftanii jechuudha. Amma gaati maatimii fi maali aananii fi khilla gurguruu dhufte siin jaani abbaa gadaa afran qalloo bakkaati itti khillee gurguraa turte simeef bakkaati aanan geessaa turte sinu himi maaliif nuti aanan geessinee hin gurgurreef dhufanii nurraa bitachuu turan. Okay? Lafa isaanii aana boodee malee aanan biraan qaban.
Aanan niidoo malee aanan biraan qaban. Siigaa ka wajji dhallanne wajji guddanne je'e. Bakka atitti aananii fi qilee gurguruu fi turte uummata Oromootiif gabba'e misiitu wajji dhallanne wajji qabna je'e. Naamus abbaa gadummaan qabdu. Seera abbaa gadaa dubbiftee hin beeytu. Hujiin abbaa gadaa maaliin beeytu. Ulaagaa abbaa gadaan guuttu jechuudha. Dura baqataa abbaa gadaa godhuunu seera gadaa cabsuudha. Sanuu abbaa gadaa afran qallooti jaafaan guute. Afran qalloo nama abbaa gadaa godhatu dhabe. Bar afran qalloo fakkii goottotaniiti bar. Fakkii Oromootaati bar. Kabaalage waslaataan biyya alaatii galterra taphattuu miti bar. Gootummaa isaanii waan beeynuuf. Gootummaa isaanii waan keessa dhalanneef. Waan keessa guddanneef. Namni du'en galu malee silaa gootan kaleessa galanii atiis abbaa gadaan taatu baalageenis dirree dhawa keessa teessee harkarran ittiin dhiqattu jechuudha Oromoo. Tokko jirammas ani barreessaa abbaa gadaati dirreen dhawa abbaan qabdu 784tu qabaje. Hell no, garbage. Eenyutu barreessaa abbaa gadaa si godha? Ulaagatami barreessaa abbaa gadaa taati. Samaqaan abbaa gadaa kun maaliif gooroo gadee tanarra kishaan ja'an? Dirreen dhawa abbaan qabdu haay abbaa siinuu himi barreessaa abbaa gadaa 784 qabeette. Tole. Tigray Oromoo wajji qabdi. Gojam Gondar Oromoo wajji qabdi. Afar Oromoo wajji qabdi. Hawaasa Oromoo maali Sidaama Oromoo wajji qabdi. Lafa Guraagee wajji qabdi. Lafa Silxee wajji qabdi. Lafa Soomaalii wajji qabdi. Maaliif lafa Oromoo waggaatee wajji qabaanna? Dirreen dhawaa abbaan qabdu jesiitu abbaan qabne barreessaa afran qalloo kayfiin jettu barreessaa abbaa gadaa afran qalloo kaytu siitu abbaan qabne malee dirreen dhawaa abbaa qabdi. Abbaan si ummata Oromoo ja'aniini. Hortee afran qalloo ilmaan bareentoo Oromtichaati. Anasittima. Barreessaa abbaa gadaatiit. Abbaa gadaa soba, abbaa gadaa dhugaa Oromoo ukkaamsu. Okay. Naggaadee akka keeti barreessaa godhate ummata Oromoo dirree dhawaatiin jiruun gidiraa jirtan jechuudha. Rabbiin ibidda keessaan baane keessa kana isin galcha. Dirree dhawaa የማንም ሀገር አይደለችም የ84 ብሔር ብሔረሰቦች እሺ ምን ቀረልህ ደግሞ ሌላ የምትነግረን አንተም ደግሞ ትንሽ ቁጭ ብለህ መጥተህ እኮ ድሮ እንጨት ነበር የሚያመጡት እዚህ አካባቢና ኦሮሞ የሀገር ባለቤት ልትል ነው ትመስላለህ ደግሞ ወስላታ if kabaja warri maqaa Oromoo dhootanii Harargee bahaa keessa deemtanii lafa Oromoodhaa gurguru jirtan if kabaja. Namni usee gaarbeejii keessa dhaggeeffatu hin jiru kana booda. Intala haadha ilmaan lakkuu garaa qabdu bar ajjeesiftanii akka nama saree ajjeesetti 100 gumaa ittanii dhayxanii bar gumaa keessa Rabbiin ibidda azaabaatti taanequ. Isi warra dhiiga intala Oromoo dhimee bar. Arra guyyaa san silaa namni Soomaalii du'e mana keessan gurgurtanii gumaa kafaltan. Warri barreessaa fi abbaa afran qallooti abbaa gadaa afran qallooti jo. Garuu dhiigni intala Oromoodha nama dubbatuuf illee dhadhabe. Kantiibaa dirree dhawaa qabi feetan samiirra rarraafadhaa kantiibaa keessan. Okay? Itti gaafatamtuu dubartoota qabi maaliif itti gaafatamtuu dubartoota Soomaaliidha Oromoota akka -1 irraa ta'e jechuudha -1 Oromtitti onnee sibiilaa san sila arra isin jiraatte baalageen halkan farshoo irra bulee gabbee kanan ji'u jechuudha sila Oromoodhaan bar dhiirti teenya bakka san ga'uu dhabdu dubartoota onnee sibiilaa qabdi bar Oromoon tarasaa miti madaafni hin deebifne. Isinirra ifkaayeti malee ummanni kun akkana sablachaa jiru akkana xiqqaachaa jiru.
ድሬዳዋ የማንም አገር አይደለችም ጀበርገቤ አባት የላትም አባት ያስጣና ከረቢ አባ ዶርክ አባ ኸሚስ ዳልያቲ ነሚቺ መድሬዳ አባን ቀብዱ ጆኹን አባ ኸለካዊ ማ ቡቶር በደ ሚለካዊ ኤኞ አባንኬ ኦሮሞን ዮቢየሰን ከሰት ኢፊን ከበቺፍኒ አካ ኡመኒ ሰነጋን ወጅጅራቴ ኦሮሞን ጋፊ አባ ቢዩማሳ ኸበጃን ሚርከኔ ፈቱ በርባደን ኦሮሞ ተኩማ ኸይሰን ጭምሰዳ ኦሮሞ ሃኒ ፉኞን በካ አዳዳቲ ወሊ ዱፍቴ ዋሂዱ ደጎቲ ጋቢኑ ጅዱ ጅርቱ ዲኒ አራርከቴ ኑረስር ባጅራ ማለ ዱሪዮኒ ሐዋሺ ገከኝ ጆ ከአብዲሳ አጋ ኢቴ ሀርገይሰ ገልቸኹን ስላረ ሞርሞል ቀበተኒን ዱበታን በርኻ ዱከ ኢስኒ ካሰችት ሲንገልች ጆለ ኦሮሞቲ ታይሮ ሰኒቲ ኢትዮጵያ ሀለልሰኒ ማለ ኦል አንቱማ ደርጊ አፈርሰኒ ማለ خلفسن كبچيسه ilman oromoti barkales gadamesi ad oromon gogoy nebar gafa ukay sini kase abdi saga mana khaysani singalche wari arab link of united nation tiyete isini bar unu daqaba etani akuma kulod engad dogash ni le khaysa sinu dufan allahu akbar yetani fi dansan akawan bakaka sami isini butetti harargen gutumman hangi khun kenya prime minister manje ankon ሶማሌ የይገባኝ ጥያቄ አላት አንዳንድ ቦታዎች የምን አይነት ጥያቄ ነው ያላቸው አገራችን ለመውረር ነው ጥያቄ ያላቸው አገራቸው እዛው ነው መግዲሾ ሄዶ መኖር ይችላሉ ጅግጅጋ ራሷ የኦሮሞ አካል ናት ሄድና ተመለስና የው ማን ነው የፈረመላቸው የቻርተር ወረቀት ውስጥ ፈልገው ወይስ ጠይቀው የናንተ ድሮ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የነበረ ሐሰን አሊ ጠይቀው እንዴት እንደፈረመ የይገባኝ ጥያቄ አላቸው ከየት አምጦ ነው ያላቸው የይገባኝ ጥያቄ ድሬዳዋ ነው የፉኛን ቢራ ነው የፉኛኑ ጁባ ነው የፋፈም ነው የጭናሰን ነው ወይስ የቦርዶዴ ነው የሚኤሶንና የአሰቦት ነው እንዴት ነው የምታስባንተ ራስህ ፕራይም ሚኒስተር ተብለ እኛም ጥያቄ ያለና በቃ እኛም ጥያቄ ያለን ጅግጅጋ የኦሮሞ አካል ናት የኦሮሚያ ሀገር ናት የኦሮሞ መሬት ናት የኦሮሚያ አካል ናት የኢልማና ፍረንቀሎ የጃርሶ ደጋ ሀገር ናት ይሄ ነው ጥያቄያችን ደግሞ መመለስ አለበት ይሄ ብቻ ነው የሚያዋጣን ላላ ጀረኸኛ አከወሪ አፈር ከበጃፊ ጎደሰኒቶ ከበጃ ኢፍቲንጎኔ ኡመተ ኮፍላታተን ወሪ አፈር ዲራ ዳላሳኒቲቱ ወረርቶ ተከንፍራ ደቢሴቹ ለፍቲ ኦሮሞ ወረረሙን ቀብቱ ኦሮሞ ሰበፈ ደወጅን ነገ አንጅራት ሰበ ጉራቸ ወረኩሽ ከከኸኛ ዲሳቲ አዲዳ ወጁኑ ነገ አንጅራን ቢየደይኑ ነገ አንጅራን ኦኬ ቢየነማ ክሌሚንጎን በከተከ ክሌሚንጎን we just live akanama khaysa dufe jiran okay barjarrun warra astae minnesotan magdisho dani ogana mujirti warrajo uban it is very interesting abjun sani guddoda yechud abjun sani guddoda okay tanaf warri social media rajirtanis wangari tajollen tenya jarjartun jarruhum bitate demu jettu rabbi ja responding godina warri social media ratae oromota arab suni dhageenya gari warruma nuti wajjidalanne gurgura bakka buune jeni gurguran bakka isan buufatten jirtu gurguran isan quban qabdu gurgura guddoo dhiisaate haadha abbaa saaniitii funtaane isan haadhaaf abbaa funtaane gari odoo warra haati dhukkubsatu haadha dawaa tokko odoon bitini faati duuba duute cufa tanaaf gurgura bakka bu'an afaan keenya haa eeynu
tokkummaa keenya haa eeynu nagee ummata keenya haa eeynu kanarratti walitti dhaammannu Oromoon harka wal qabannu namni harka wal qabate tabba baha namni harka wal qabate bakka yaade dheqa namni harka wal qabate gufuu isa dura as deemtu firraa diigaa deema okay kan akkasitti waan ni goonu khara khani warri OPDO TPLF tahuudhaaf qophooytanii jirtan gaafat jara kana wajjaa gootan down wayyaanee jaanuun hin je'inaa jaa gabbaatanii mas down wayyaanee jiinuun hin je'inaa khalee down wayyaanee nuun jettaniiti arra wayyaanee jala yaa'aa jirtan okay lolli kuyyo khara Oromiyaa dhufe khalafarraa baduu ta'u Oromoodha khalafarraa xaragamuuf ta'u Oromoodha Oromoon dandeetti qabna humna qabna ummata qabna gaafa itti khaane nutu Oromoo Abiy Ahmed guyyaa takka masaraa keessan bulchinu guyyaa tokko ammoo TPLF fideetiin ammas lafa Oromoo weerarsiisee dargaggoota Oromoo kumaatamiin ficcisiisee xiqqoo booda gabbaa State Department dura down wayyaanee jaa warri nuun jechuuf yaatan I think itti milkooytanii we will see adeemsa keessatti ilaallaa jechuudha garuu hin qaanfattan xiqqollee hin qaanfattan xiqqollee bololli angoodhaa yoo sadarkaa kana nama macheessa ta'e sadarkaa kana nama macheessa ta'e du'anii addunyaarraa baduudha okay warra angoo malee rakkoo Oromoon agarre warra gaafa dirreedha warra Soomaaliin ibsa baaftu maali shareeqa keessanii miti Faisal Robledha miti kanurra barreesse Faisal Roble mo miidiyaa Amaaraatti irra teessanii wajji mari'attanii miti halkanii guyyaa Faisal Robledha miti ka Oromoonu naannawa san bara akkana gosa Soomaalii akkanaati jira je isa wajji mari'achaa jirtanii miti warra akkanaati wajji deemtaniiti mirga Oromoo kabachiiftan mirga Oromoo kabachiisuu dura tokkoon kee mirga mataa keetii kabachiisi Oromoon gaafa ka'e akka galaanaa irra galagala inni nu Oromoon gaafa ka'e inni nuuni beekaa jechuudha waan godhu ammas irra deebi'een ja barreeffama keessan ni agarra waan godhaa jirtan ni agarra nuti borummaas down wayyaanee tani lubbu Oromoo 5,000 nun kafalchiisina kakalee itti kafalle waan gootan ni beeytan Oromoon takka dhuufuun aadaadha lama dhuufuun harrummaadha ammallee isin warra kaabaa jalatti Oromoo jilbiifachiisuudhaaf Orofaannoon warri orfanootaa kun wanni isaan hin goone hin jiru jechuudha hin gootan hin dandeessaniis ni beeyna kalee godaanni sakaleedhaa qabna wayyaaneedhaa wajjin aniin isin wajji haasa'u kun eessuma kiyya goota olii akka dursaa maayaa kanatu irratti obboleessa kiyya Abdulaziz Aminiin irratti awwaale haadhati yaa mana hidhaa dirree dhawaa keessa sablate wayyaaneedhaan sablina sana ammaas Oromoodhaaf deebisuu deemtanii sablina sana Oromoof deebisuu deemtanii wanni takka isinitti mul'atu isinummaa yoo dhuftan warrimma Orofaannoo jee Tigree jala fiigu kun Amaara Oromiyaa maali Wallagga baa feetaa fudhadhu Amaara Kaaba Shaggar feetaa fudhadhu Soomaali Dirree Dhawaa feetaa fudhadhu Soomaali Boorana feetaa Moyyaalee fudhadhu Baalerraa Cinaa feetaa fudhadhu maaliif fiilingii sabummaatiif jaalala sabummaan qabdan jaalala angoo malee hanga angorra isin kaayanitti Oromoo dhaabbataan gurgurtanii jechuudha we reserve ourselves to not say anything if kamne kawaata kan jenne garuu waan Oromootiif Oromummaa nama irra dhiigeef irra lafeetu beekaa jechuudha boolla takkatti jawween lama nan ciniintu itti Oromoon Oromoo gaafa isinii gamee dadhabdan isinuu kiiloo 4 akkatti qulqulleessitan ni beektan wal qabattanii bahadhiya kaabaa kibba jiddu gala has a united Oromoon
akkamitti ka diina si qolattu ni beeyte jechuudha. Qaama ammoo qaama kaabaa isinirra afeeree ammas daawundaa wayyaana isin goosituu deemu ammaan dura dhaabbadhaa Oromoo faannoo. Warra Wallagga Bahaatti akkasi Oromoon dhumtee qaama faannootiin lixa shaggaritti akkasi dhumtee jecha tokkoon je'iniitu Oromoodhaaf waa godha. Come on. Warra cina asanitti dilli dhiigaa gannaqame ona jaarsoo keessatti jecha tokkoon je'iniitu Oromoodhaaf waa godha. Opportunistoች የስልጣን ጥማኞች hedduu nama qaanfachiiftan hedduu namallee nama kofalchiiftan khalee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u enne qabsoo inni ettan arra garuu wanni miidiyaa irra godhu jirtan olaantummaa afaan Amaaraadhaan dheessaa jirtanii jechuudha. You forget who you are if irraanfatte jechuudha. Mariin keessan afaan Oromoo malee afaan Amaaraa malee hin toru fakkeessitoota asmasaayochi